Dhukkubni sammuu fayyuu danda'a. Har'a dhimma kana gadi qabnee ilaalla. An Dr. Daawitii Hakima Yaala Sammuuti. Gaaffeen waa'ee fayyuu danda'u dhibee sammuu yeroo hedduu na gaafatameera. Deebiin isaa gabaabaan lakkee hin fayyuudha. Deebiin koo kun abdii kutachiisaa fakkaatu mala. Garuu gaafa haalaan isin ibse maal akkan jedhaa jiru haalaan hubattu obsaan na hordofaa. Ati nama dhibee sammuu qabaachuu kee beekte yoo taate yookaan namni ati jaallattu qabaachuun dhiyeenya beekame yoo taate dhuma dhibee kanaa beekuuf yaaluun kee waanuma uumamaati. Abdii ati waa'ee fuuldura keetii qabaattu waliin wal qabata waan ta'eef. Dhibeen kun yaalamee ni fayyamoo fuuldurri koo kanumaan guutummaatti dukkanaa'e jettee gaafachuun gaaffiidhuma haqaati. Qorannoon yoon deeggaruu baadhellee hawaasni keenya baay'een dhibeen sammuu abdii akka hin qabnetti kan amanu. Kun ogeessota fayyaas ni dabalata. Ogummaa fayyaatiin haga sadarkaa doktoraatti kan hojjetan atleast kanneen wajjin hojjechuuf carroome baay'een bu'a qabeessummaan yaala dhibee sammuu kan dhibeelee qaama keenya biroorraa gadaanaa akka ta'etti kan amanan. Ragaa qorannoon yoo deemne kun yaada dhugaa ta'e. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu dhibeetiin sammuu qofa miti. Dhibeeleen qaama keenya biroos irra caalaan isaanii ni to'atamu malee hin fayyan. Irraa dandamatamu malee kiyoord hin ta'an. Fayyaa keessatti fayyuu yookaan kiyoor jechi jedhu dhukkuba tokko yaaluun guutummaatti balleessuun sadarkaa lammata namichatti hin deebine irraan ga'uu fi qaama sana akka duraatti deebisuu yaada jedhu bakka bu'a. Haala kanaan yoo ilaalle industiriin fayyaa ammayyaa bu'aa kanatti dhiyaachuu danda'u kan fide dhibeelee muraasa irratti qofa. Fakkeenyaaf lafee cabe deebisuu, infekshinii muraasa yaaluu fi hanqina vaayitaaminii bakka buusuu irratti qofa. Kana alatti dhibeelee baay'een ni to'atamu yookaan ni dandamatamu malee hin fayyifaman. Dhibeeleen yeroo baay'ee nu mudatan kanneen akka utaalloo, maayigireen, heedeek, dhibeelee onnee hedduun, asmaa, ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, gaggabdoo, kaansarii fi kan kana fakkaatan yoo ilaalle yaala isaan to'atu qabaatanis guutummaatti hin fayyifaman. Kaayyoon wallaansa dhibeelee kanaa mallattoolee dhibee kanaa balleessuu, namicharraa dararama salphisuu, akka mallattoon kun deebi'ee irratti mul'anne gochuu fi akka hammaataan deemne gochuudha. Walumaa galatti hojjetatee buluu namichaa fi mijuu jireenya isaa fooyyessuudha. Dhibeelee akkasiif yeroo namichi mallattoo dhibeerraa bilisa ta'u dandeettiin hojjetatee buluu isaa sadarkaa fooyya'aarra ta'u namichi kun dandamannaa yookaan rimishin irra jira jenna malee fayyee yookaan kiyoordi ta'e hin jennu. Dhibeeleen sammuu hedduunis akkasuma sadarkaa yaala amma jiruun guutuutti hin fayyifaman yookaan kiyoordi hin ta'an ni to'atamu malee. Dhibeelee muraasa kanneen akka acute stress disorder, adjustment disorder, brief psychotic disorder fi kan kana fakkaatan qofa kan dhibee yeroo tokko yookaan yeroo muraasa ta'an kan yaalaanis ta'e yaala malee guutuutti namicharraa baduun namichatti kan deebine amanaman. Isaanuu gaafa rakkoon isaan fide yeroon furamuu dhabu gara dhibeelee qancaroo akka PTSD, gaddabbuu fi dhiphinaa yookaan iskizofreeniyaatti guddachuu malu. Kana jechuun dhibeelee sammuu baay'een dhibee qancaroo yookaan kiroonik kan jedhamanidha. Jechuun sadarkaa cimina garaagaraatiin kan namicha waliin turan. Yeroo tokko mallattoon isaanii guutuutti badaa, yeroo kaan immoo mallattoo muraasa qofa qabaatu. Turanii immoo cimina yookaan humna guutuun namichatti deebi'uu malu. Yaala qorichaa fi yaal-dubbii giddu galeessa godhateen yeroo dheeraaf namicharraa baduu danda'anis fayyan hin jedhaman. Gaafa yaalli irraa dhaabatu yookaan utuma qoricha fudhatanis gaafa istiresitti saaxilaman itti deebi'uu danda'u waan ta'eef. Mee dhukkuba sammuu gurguddoo keessaa dhibee miiraa yookaan mood disorder fakkeenya godhannee haa ilaallu. Rakkoon miiraa yookaan mood disorders kanneen akka gaddabbuu fi dhibee baayipoolar dhukkuboota amala namatti deddeebi'uu qaban yoo ta'an haga ji'oota muraasaaf namarra turanii sana booda yaala malee iyyuu kan furamuu danda'an yeroo keessa immoo namatti deebi'anidha. Namoonni tokko tokko mallattoolee yeroo dheeraaf utuu walitti hin citin qabaachuu danda'u. Garuu kun amala dhibee kanaa yeroo baay'ee mul'atu miti. Amalli isaa beekamaan yeroo murtaa'eef si qabee deebi'ee sirraa baduun nagaa guutuutti si deebisee ture immoo sitti deebi'uudha. Gidduutti yeroo boqonnaa mallattoon dhibee tasuma sirra hin jirre yookaan mallattoolee muraasa qofa qabaattu qabdaa jechuudha. Kanaaf dhibeen miiraa dhibee darbee namatti ka'uu fi namarraa baduudha. Mallattooleen dhukkuboota kanarraa dhufan yaala fudhachuu baattus ofumaan baduu danda'u. Garuu yeroo baay'ee mallattoolee dhukkuboota kanaa to'achuuf yaalamuu barbaachisaa ta'e argama. Sababiin isaa yoo yaalan arganne rakkoolee gurguddoodhaaf nama saaxiluu mala, yeroo dheeraa namarra tura, dafee namatti deebi'uu mala, haguma namatti deddeebi'an immoo kan itti aanu hammaataa fi kan yaalaan hin fooyyofne ta'aa deema. Egaa yaalli isaaniif godhamu waa gurguddoo sadii godhuuf nama gargaara. Inni jalqabaa yeroo turtii dhibichaa gabaabsuun rakkoo jeeqama miiraan dhufuu malan hambisuudha. Inni lammataa deddeebii dhibee kanaa hir'isuu fi yoo namatti deebi'es akka namatti hin jabaanne gochuudha. Sadaffaan hammaataa deemuu dhibee kanaa hanqisuudha. Kanaan mijuu jireenya namichaa fi hojjetatee buluusaa fooyyessuu irratti gahee guddaa taphatu. Yaalamtee mallattooleen dhukkubaa sirraa baduun sadarkaa hojjetattee buluu dandeessu irra gaafa geessu dandamannaa yookaan
rimishin keessa jirtaa jenna. Yeroon dandamannaa kana keessa turan namaa namatti wal caala. Ji'oota waggoota lakkoofsisuu mala. Fakkeenyaaf namni dhibee miiraa qarlame yookaan baayipolaar isa jedhamu qabaate tokko carraan itti deebi'uu isaatii parsantii 95 ol. Bara jireenya isaa keessatti giddu galeessatti haga si'a 10 itti deddeebi'uu mala. Kan yaalan arganne immoo baay'inaanis ta'e ciminaan kana caala akka ta'u kan ragaan agarsiisan. Namoonni dhibee miiraa qaban muraasni kan episoodii tokko qofa qabanii fi mallattoon isaanii gonkumatti hin deebine jiraatanis ammallee namootni sun dandamataniiru yookaan rimishin irra jiru jenna malee fayyaniiru hin jennu. Carraan itti deebi'uu inuma jira waan ta'eef. Tarii namichi carraa jiraatee dhibee kana arguu hin qabaanne malee saaxilamni isaa inuma jira waan ta'eef fayyiteetta hin jennuun. Namichi kun alaa gaafa laalan kan fayye fakkaatus dhibeen sun carraatti deebi'uu qaba jechuu keenya. Kanaaf namni sun akka waan fayyeettitu hin ta'in akka carraa deebi'ee qabamuu qabuutti hubatee haaluma kanaan socho'uu qaba. Wantoota rakkoo kanatti isa saaxilan adda baasee irraa of eeguu gaafa jijjiiramoota itti ka'uu dhibee sanaa akeekan ofirratti argu dafee hakima isaa mariisisuu qaba. Egaa dhibeelee akka sukkaaraaf ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa fi dhibeelee hedduu qaama keenya biroof godhamu namoota dhibee sammuu qabaniif yaallee dhukkubsataa sanaaf godhamu waa gurguddoo sadii irratti kan xiyyeeffatu. Mallattoolee dhibichaa balleessuu fi namicha dararraa oolchuu, rakkoolee mallattoolee dhibee sanaan wal qabatanii dhufuu malan hambisuu, deddeebii mallattoolee dhibichaa hir'isuu fi akka isaan hammaataa hin deemne gochuudha. Kanaan mijuu jireenyaa fi dandeettii hojjetatee buluu isaatii fooyyessuudha. Yaalli kun bifa yaal-dubbii fi qorichaatiin kennamuu mala. Yaalli dhibee sammuutiif godhamu akkuma yaala dhibeewwan qaama kaanii namoota haga 170 ta'an sadarkaa dandamannaarra yookaan rimishinirraan akka geessisuu danda'uudha kan bu'aaleen qorannoo himan. Akkas jechuun bu'aan yaala dhibeelee sammuu kan qaamota biroorraa gadi miti yookaan wal madaalaadha. Sadarkuma qaroomina addunyaan har'arra jirtu ta'eetu dhibeelee hedduun kan qaamaas ta'e kan sammuu ni yaalamu malee guutuutti hin fayyifaman. Rakkoon kun rakkoo dhibee sammuu qofa keessatti mul'atu kan itti fakkaatu baay'ee ta'us dhugaa akka hin taane hubattaniitu jedheen abdadda. Akkaataa yaala isaanii fi bu'aa qabeessummaa yaala tokkoon tokkoon dhibee sammuu gaafa tokkoon tokkoon dhibee sammuu sana ilaallu gadi fageenyaan mari'an waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaan tura.